بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر. الحمد لله الذي أمر العباد بنفع الآخرين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه المتراحمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. obboleeyyan kiyya kabajamoo, eegaan rabbii kiyya faarfadhee nabii irratti faaruudhaan galaafadhee aalii fi sahaabaa hundatti aanfadhee isinii salaamtaa islaamaatiin isin simadhe. mata dureen haasawa kiyyaa kaniin irra qopheeffadhee dhiyaadheen wanti inni irratti xiyyeeffatu waan takka rabbiinii fi ergamaan isaa jaalatan alayhi salaatu wassalaam, ta sababa siidhaatiin rahimnillee walit dhiyaatu, tan rahima dhiisii namnummaan islaama ta'e hundinuu sababa siidhaatiin wal jaalatu. hattaa namni amantii islaamaan qabnellee yoo sirraa arke isiisan jaalatee si dhiyaatee amantii ta'e fudhatu. hattaa namaaf ootaa maqluuni afaan hin beeknellee yooniif isi arke sirraa fadhu. saniinin dhiyaadhe yaa obboleeyyan kiyyaarraa. isiin maali? وهي شعيرة من شعائر الدين، ملتو إسلام النار تكماز، وذخيرة للعاملين المحتسبين. أما سوا ور هجته إسي ربي برتي والكايتو تن آخرات إسي الدنيا في آخرات رتوبو آسير أركتو يجو. مالي إسي يوني في أني مي إسي داني والإسم برسيسا متدورين كيتو كن نافعا أينما كنت. يا المنما بوأك أبيسة تهيت بكما تهاتت توتهي بوأك أبيسة تهيت. نما فيدو نما يادو نما قدنا نما فدو tahiyyatti mata dureen. wantini mata duree kana filadheef nama keenyaatu yoonii fi hawaasni akkatti hojii jiraatu laalte, ollaan akkatti hojii jiraatu yoonii fi laalte, ammaas akkasuma namnummaan islaamaa kun hundinuu kamin wajji deema yoonii fi laalte, irra guddaan isaanii bakka silaa wajji nyaatan wal nyaatanii, bakka silaa wal fayyadan wal dararanii, bakka silaa bu'aa walii buusan rakkoo wal baasanii, waani kun hedduun nama keenya keessa faca'eefiin anis qur'aanaa fi hadiisa keessa bobbehee gola seenaa keessa illee deemee waa wal jaalachuudhaa fi bu'aa walii buusuudhaa fi walii yaaduu tanarratti sinqii namaa ta'uun dhiyaadhe har'aan tana. akka namni keenya yeroodha isii dhaggeeffate dhiiroo namni kun tanuma isaatiif jiraatamoo ta'u obboleessa isaatiifis ni jiraataa, addunyaaf jiraatamoo aakhiraaf jiraataa, kheyriidhaaf jiraatamoo hamtuudhaaf jiraataa, akka namni keessatti if madaaluu jechuudhaafiin kanan dhiyaadhe. qur'aanaa fi hadiisa keessa haa laallu, seenaa warra dabreetiin teenyaas haa madaallu. odoo kana qabnu wajjin jiraachuu wallaallu, halkanii fi guyyaa wal lolaatuman oollu, halkanii fi guyyaa wal lolaatuman oollu. dhiiroo wal fayyaduun bu'aan sii maali? wamti keeyyisan wal fayyadan hoo maalumaa fi maali? wamti keeysan wal fayyadan hoo maalumaa fi maali? seenaa warra dabreetiis meeqootu laali, akkatti wajjin dabarsan jiruu isaanii qaali, akkatti wajjin dabarsan jiruu isaanii qaali. obboleeyyan kiyya, yeroodhaan gorsa waa'ee kanaatiin qophaa'a warraan tana durarratti haasooyni kiyya bakka sadii qoodama. bakki takka kiyattu dhiiroo walii yaaduun, ilmi namaa wal guddisuu hamiluun, waliin toltuu fadhuun sadarkaan siidhaa qur'aanaa fi hadiisa keeysan maal fakkaatti jaa. tan lammee isaadha ammoo wanni keeysan walii yaadan, wanni keeysan waliif bu'aa buusan maalii fi maal faadha jaa. ta sadee isaadha warri nu duraa hoo akkam keeysa kutan dhiiroo waliif yaadan moo walii yaadan. kanaa fi kana fakkaattuun hin dhiyaadhe jechuu. mee durarratti haasooyni kiyya kalaalu waliif yaaduun kun wal guddisuun kun maal fakkaata jennee mee tanatti haa deebinu. obboleessa kiyya, obboleettii tiyya, yaa nama rabbi rabbummaaf jaalate, yaa ka islaaminaa amantiif jaalate, yaa ka nabi muhammad alayhi salaatu wassalaamii nabiyyummaadhaaf jaalatee filatee itti hidhate, siin baanaa gurqaamaa qalbii teetiin as deebii. warratti fayyadamu rabbi nu haa godhu. jecha deemu kanallee ka qalbiirraa qalbii deemu rabbi nu haa godhu. warra addunyaa fi aakhiraatti fayyadamu nu haa godhu. mee kanatti haa as deebinu. akini jammaan maaqsatti annaasu binnaas jan, namni namaani nama tahaa jan.
ilmi namaa kun namaani nama taajan ammaas akkasuma alyadul waahidatu laa tasfiqu wahdaha harki takka kophaa ifiin ifin dhooytuu jan yoonii fi tuun itti as dhuftee wajjin dhooyte malee akkasuma maammaaqsatti afaan keenyatti illee kini jan namni bii hamaan qabuu waan biraa dhabu harreellee afaan namaa qabuu jan duuba saniif obboleeyyan kiyya laal beekaan kun sadarkaan isaa wallaalaadhaan beekama qabaataalleen sadarkaan isaa dhabaadhaan beekama ilmi namaa hundinuu yoonii fi waliif yaade malee namni namaan nama taha dubbiin tun barbaachiftuudha akkaan hubachuudhaaf barbaachisaadha ikhwaani yaa obboleeyyan kiyya fali ahammiyyati haadha al'amri waa'ee walii yaaduudhaatun amantii islaamaa keessa shoora guddaadha qabdii bar amantii islaamaa keessatti iddoo guddoodha qabdi bir rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa suuraa gabaabduu suuraa wal asrii takka keessatti ilmi namaa kun hundinuu khasaaraa keessa jiran hongoo keessa jiranii jee nama afur malee waan si ajaa'ibsiisuu lamaayin islaamaa akka ibnul qayyimul jooziyyaadhaa kinijan wamti afran ilmi namaa sababa siidhaatiin khasaaraarraa bahu san lamaan duraa lubbuutan tee fayyaddi lamaan booda ammoo obboleeyyan kan kee fayyaddi ija laal warra amane malee je ammaas warra toltuu carraaqqate malee je kun imma eenyu fayyadeennaan lubbumatan tee fayyada dhumarratti immaas boodarra wanni inni jee warra toltuu walii dhaame malee warra obsa walii dhaame malee je kun eenyu fayyadeennaan nama fayyada laal obboleeyyan kiyya kini jaan saahibul macruufi laa yaqa'u wa in waqaca wujida muttaki'an jan namni toltuu hojjetu namni nama fayyadu nilleen kufullee kufichi isaa akkuma nama ciqilfatee tahaafi jaan duuba rabbiin guddaan qur'aana isaa keessatti kini jiru inna allaha ya'muru bilcadli walixsaan rabbiin haqa dalaguudhan nama ajaja toltuudhan nama ajajaaja yaa nama namaaf yaaduun isa biratti irrina kanamatti yaaduun ammoo isa biratti qaroomina mee dhaggeeffadhu nabiin kan kee alayhi salaatu wassalaam akkan isin jedhu hadiisa keessatti mee hadiisa kanaan namuutu dhaggeeffannee haif wallaannu dhiiroo irra jaalatamaan rabbi biratti eenyu dalagaan rabbiin jaalatu hoo eenyu yaa ammaas namaa obboleessa isaatiif yaaduurra nasihaa obboleessa isaatiif godhuurra ibaaduma masjida seenee godhuudhaatu irra caalan yaaddu kahamtu obboleessaa yooniif garte samii keessa qabdee balliftu kayyooniif immaas obboleessa keetitti aarte obboleessa keetitti dallante irraa hin kafaladheetteetti sharxattu mee dhaggeeffadhu nabiin alayhi salaatu wassalaam ikkini jedhu hadiisa imaamul albaaniin hasan godhe keessatti ikkini jedhu ahabbu nnaasi ilallaahi anfacuhum namni rabbiin akkaan jaalatu nama fayyaduuja dalagaanis ta rabbiin jaalatu gammachuu nama islaamaa tokko dhageessisuudha ammaas nama islaamaa tokko rakkoosaa keessaa baasuudha liqii inni isa jirtullee isarraa kafaluudha oo taxrudu anhu juucan takkaahuu beela isa baasuudha ja mee dhaggeeffadhu yaa obboleessa kiyya yaa obboleettii tiyya akkana isin jedhu nabiin alayhi salaatu wassalaamii wala an amshiya maca akhil muslim ani obboleessa kiyya ka muslimaatii wajjiniin haajaa baasuudhaaf yeruma xiqqoo takkachi deemuudhaatiitu masjiida kiyya kana keessa taa'ee salaataaf soommanaaf cufadhee i'tikaafa baatii guutuu halkanii guyyaa kaniin hin baane irraa taa'uurra obboleessa kiyyaa wajjin deemee haajaa xiqqoo takka baasee as deebuudhaan naaf irra caalaa jee nabiin alayhi salaatu wassalaami namni aara osooniif baafachuu danda'uu if qabe rabbiin guyyaa qiyaamaa isa sattaraa hamtuu isaa ja ammaas guyyaa qiyaamaadhaa guyyaadha namni yaadaanaasuun qalbiinsaa guutamtu san isa gammachuudhaa fi abdiidha qalbiisaa guutaa jee warra akkasi guute rabbi nu haa godhu akkini jehu ergamaan rabbi laal namni obboleessa isaatii wajji ka'ee deeme haajaa isaa wajji baase obsee ka karaadhatti irraa murin ka abootan teetii jechaan yerooti yegubaan je'in haajaa obsee baasee ka biraas deebi'e guyyaa qiyaamaa rabbiin dildila siraat kaabalee irra qaraa ka rifeensa irra qallaasanirra nagayaan rabbiin isa dabarsaa jee warra achirra dabro rabbi nu haa godhu nagayaani wa inna suu'al khuluq immoo haala hammaachuun namaa wajjin jireenya wallaaluun akka khaldeema balleessutti akka summiin qaama namaa balleessitutti dalagaa nama duraa balleessiti ija yaa obboleessa kiyya yaa obboleettii tiyya odoonii fi obboleessa keetii yaadduu obboleettii teetii yaadduu rakkoon feete yoonii fi sirra geesse rabbiin addunyaa irratti taatu akhiraa irratti taatu sumaaf kafalaa tana abdadhu jiraadhu
gaaf tokko jawwarra banii Israa'el keessa daanyaa tokko jiraa jedhan. Daanyichi kun ajaja dabarseeti nam tokko nama sadaqaa kannate ani harka isaa irraa hin muraa jee ajaja baase. Kaateen namni takka osoonii fi kadhattu odoonii fi kadhattu namuu mooticha kana sodaatanii sadaqaa dhoorkanii mana tokko dhuftee mana durogguunii fi dhaabbattu intala takka agarte mana keessatti intala bareedduu tana agarraan maal jetteen yaa gabrittii rabbiin fuula kee bareedaa kana ibidda jahannam irratti haaraamsi haa godhu sadaqaa naa buusii jetteeni je. Intalti gaa sodaa rabbiitiif jennaan if dhabdee kaateeniin kannaa bagguunii fi jettu warri ollaadhaa hundinuu seera godhi adaba godhi osoonii fi jeniini kannite rabbii jechaan kan nadha jette. Duuba mootichi san fuudheeti intala tana harka siidhaa kamirgaa shanachatti irraa mure. Guyyaa lammee isaadhaa intalti nama sadaqaa buusuuf dhabdeeti yaa gabrittii rabbiinuu sinifatu nanifatinii jetteen ije nama biraa kanaa buusuu dhabe. Fuutee bitaachaan kanniteef mootichi fuudhee bitaacha sanii shanachatti irraa mure. Guyyaa sadee isaadhaa deebiteet immas yaa gabrittii rabbii deebi'e gaa rahmanni rabbii sirraa addan turinii jetteen ije. Fuuteeti harka siidhaa dooluudhaan wal qabdee kanniteef yeroo kana duuba mootichi qabee harka siidhaa ciqilee dhattirraa ciree jee duuba gaazabana dheeraa waliin turanii mootichi sun ka'ee fuudha fadhee haadha isaatiin yaa haadha tiyyaniin fuudhaa kanuma warra biraa qabuu isiidhaan jaammaadhaan ka'inaa barbaadii jeen je. Odoo barbaaddu agartee maal jettee yaa gurbaa kiyya intala takkaan erkee intalti rakkoodha qabdi irrina sanillee karra geesse sumaa jetteen. Maal yennaan intala gaafattoo kana harka murteessan namni isiirra bareedu hin jirtuu yennaan naaf taati je'ee fuudhee jechu. Beekaagaa shari'aa warra dur keessatti namni amantii takka hin qabnes wal fuudhuu waan qabuuf jecha jechu. Duuba gwaanii fi heerumtee boodetti ilma tokko gurbaa sanirraa harkattee mooticha kanarraa harkattee haadha siidhaatiitu ilmoo tana guddisaaf isin qabachuu waan hin dandeenyeef. Ka'ee daanyichi kun lolli itti ka'ee biyya moggaadhaa takka dhaqee wasanarra isaa jiru waraqaa barreessee yaa haadha tiyya intalti sun mucaa siidhaa qabachuu hin dandeessu akka gaarii jabeessi gaa je'ee waraqaa barreessee ergaadhatti as kanne. Yeroo kana duuba ergaan osoo deemuu mana intala duraatiin maqe. Intalti duraa dhufteeti dhaamsa waan si kanne qabdaa'ii jetteen. Dhaamsa eeni qaba yennaan waraqaa fuudheetti kanne waraqaa san fuuteeti jijjiirtee keettee katabde akka gurbaadhaa if gootee yaa haadha tiyya intalti san nama biraa galfatti jeni yeroo waraqaan tun si dhufterraa intala san mucaa siidhaa fuudhii mormarra kaayii fi haadiyamtuu gadhiisii jetteen jechuu duuba. Waraqaan hogguun ifitti dheeyte haati tanuma seete intala fuuteetuma mucaa siidhaarra keessee deemaa jetteen. Odoonii fi yaan mucaa na qabadhu jetteeni odoo mucaan qabatee deemu jiranii dheebootte duuba. Bishaan garba tokkorra dhuftee bishaan kananiin dhugu jettee yaa mucaa kiyya na jabeeffadhu jetteeni harka irraa buuftee lafa kaayisuu waan hin qabneef jecha akkuma mataan akkana gejjettetti mucaan achi keessa kutee jechuu bishaan keessa. Achirra dhaabbattee boochigaa rabbiin amma dirmatee fi dhaggeeffadha gaarraa guutuudhaa deema. Isaaf jecha namaa yaaduudhaa jecha harka siidhaa dhabdee miti. Amma duuba maleekaan bifa namaatiin itti jijjiiramee dhufee maal jeen yaa gabrittii rabbii maal dhabdee asirraa boochaa jeen. Hoguu kana bara akkanattiin rabbumaaf jee odoonii fi sadaqaa kan nu duraanis harka kiyya dhabeennaan rabbiin harka kan keessii deebisu feeta jeen je. Ennaan yaa rabbi deebisiif jeeni harkisiidha akkasumatti as beef je. Maasha Allah. Duuba ilma kan kee osii baasuu dhafeetaa rabbiin jennaan ennaan mucaan bishaanuma keessaa ka'eeti umma nin dhiqadhee bar jeetu bachi keessaa ol ka'e. Fuutee yaa samarata fu'aadi yaa qixaata kabidi yaa midhaan onneetiyyaa yaa muraa tiruutiyyaa haya naa dhuftee meettee dhungattee kuttee rabbiin addunyaa irratti yoonii fi kan obboleessa kan keetii dhabdu taate akkasii addunyaa irratti illee si kafalaatummaan ikhlaasaan nama dalagee rabbi bira kaayyatu si haa godhu. Ibnul Qayyimul Jooziyyaa jeni ikkini je wanni namni hundinuu irra walii gale caalimaa fi jaahilli wanni irra walii galan akkuma sammuu namaattii fi aylii namaa itti wanni irra walii galame kheyriin guddoon obboleessa fi gammachiisuu akka taate hamtuun guddoon obboleessa fi rifachiisuu akka taate namuu irra walii galoodhaa je. Ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam ikkini jemmaas kullu macruufin tabdhuluhu linnaasi fahuwa sadaqa wannummaan toltuu je'amtu tan namaa gootu hundinuu sadaqaadhaa je. Ammaa sadii zakaan keessatti toltuudhaan nama ajajuun hamtuurraa nama dhorkuun waan akka qoreedhaa karaarraa fuutee lafeedhaa fi dhagaa karaarraa fuutee nama ijaan qabnee fi nama gurraan qabneef toluun iyyansa yoonii fi dhageesse bakkarraa iyyanitti dirmachuun akkasuma ammaas harka keetii fi humna keetiin nama cinaa dhaabbachuun hundinuu waan namaan fayyadanii sadaqaadhaa je. Obboleeyyan kiyya yaa ummata islaamaa
mee dhaggeeffadhaa waa'ee wajji jireenyaa akka amantii keenyaa keessatti waan isin qabdu sadarkaasiidha. bar nabiin alayhi salaatu wassalaami wanni namni islaamaa walirraa qabu je'eeti haqa islaamni islaamarraa qabu je'ee salaamtaa waliin jechuu, wal jalaa deebisuu, dhukkubsataa gaafachuu, yoon ifi du'e janaazaa isaa jala deemu, ammaas akkasuma yoon ifi siyaame waamicha isaa awwaatu, yoo attis jee alhamdulillah jee yarhamukallah isaan jechuu, akkasuma ammaas yoon ifi wanni takka malli isa dhibe nasihaa gaarii isaa gochuu, akkasuma ammaas namni haajaa obboleessa isaa baase rabbiin haajaa isaa baasa je. hadiisa kan keessan namni nama zallamamee wajjiniin aboo akkamin miidhamta je'ee wajjiniin ka'ee yeroo isaatti gubee obboleessa isaatii wajjin deeme rabbiin guyyaa qiyaamaadhaa dildilas ibidda jahannamirra dabarsa jaa nagayaan warra akkasitti dabru rabbi nu haa godhu. akkasuma ammaas obboleeyyan kiyya wal jazaa'u min jinsil amal jan laal waanumaati daleeydeen rabbiin galata sii galcha. jazaan hujiin wahumaati daleeydeen yoon ifi obboleessa kan kee haajaa baafte rabbiin haajaa danteessi baasaa ja. alaa kulli haal obboleeyyan kiyya waa hundattuu obboleeyyan kiyya laakiin zabana keenya kana keessatti dubbiin ni jijjiiramte. أخلاء الرخاء هم كثير ولكن في البلاء هم قليل فلا يغرك خلة من تؤاخي فما لك عندنا عبد خليل. أكن جانين obboleessi yeroo si ballattee hedduudha yeroo si rakkattee immoo obboleessi kan kee xiqqaadha. irra hedduun namaa yeroo si ballatte si wajji qofla yeroo musiibaan takka si dhufte sirraa dheessa ja. walaa khayra fi wuddi imri'in mutalawwini xuluwwa lisaani wa qalbuhu yaltahibu. khayriin takkan jirtu toltuu tarkaa jiran sayin nama qalbii afaaniin si jaaladhe jehu ka qalbiin isaa keessatti jibbansa sii qabatu. yalqaaka yaxlifu annahu laka mukhlisu yoon ifi si bira dhufe yaa bo'ani badhugaaniin si jaaladhaa ja. wa idaa tawaaraa canka fahuwa alcaqrabu yeroo si biraa deeme akka qajjeebbuun foon namaa nyaattutti foon kan kee nyaata ja. zabana kana keessatti irra guddaan namaa kanate obboleeyyan kiyya haa if jijjiirru. mee wahii wal gaafanna obboleeyyan kiyya namni jannata seenuun feene numa jira namni ibiddarraa tiifamuun feene numa jira. mee gaafii lamaan kanaaf sahaabtichi tokko nabii rabbi alayhi salaatu wassalaamii gaafateeti hadiisa imaamul albaaniin sahih targhiib keessa sahih ejeen keessatti abii dharri janiini yaa ergamaa rabbii maadhaa yunjil cabda min annaar maaltu gabricha ibiddarraa najaa baasamee naa himii jeen. yeroo kana ergamaan rabbii iimaana qabaachuudhaa jeeni je. yaa ergamaa rabbii duuba iimaanni hujiidha qaba mee hujiin iimaana jala deemtu hoo maalii jeeni je. mee dhaggeeffadhu hujii iimaanaa gaa. qaala yardahu mimmaa razaqahu llaahu wahuma rabbiin isaa kannirraayi bitaa mirga bash godhee nama islaamaa gammachiise karaa khayrii keessa baafataa jeeni je. yaa ergamaa rabbi yooniifi miskiina waan kannatu kan qabne tehe akkamitti duuba nama fayyadaa jennaan ya'muru bilmacruufi wayanhaa anil munkari toltuudhan nama ajajeeti hamtuurraa nama dhoorkaa jeeni je. yaa ergamaa rabbii nama toltuudhan nama ajajee hamtuurraa nama dhoorkuun beeyne hooyo ta'e akkamii jennaan qaala yasna'u li akhraqa nama gartee masluufa namaa jean ka dalagaan beeyne kana taa'eetuma kun dalagaan beeku jee namatu kottu boo waan akkanaa dalagadhu jee malaqa godhee fi karaarra kaahee dalagaa agarsiisaa je. yaa ergamaa rabbii ifumaafuu nama akkasii ka karaarra kaa'uudhatti haajamu sayyoon ifite hoo jennaan akkas taatuus akkitti nama fayyadu hedduudha. namuma miidhame cinaa dhaabbateeti aboo nama kana miidhinaa rabbi sodaadhaa dhiisaa jee namarraa dhoorkaa jeeni je. yaa ergamaa rabbii nama laafaa akkasin namaa waa godhuu hin dandeenye hoo yoon ifite akkamii jennaan maal jeeni je hamtuma isaan namarraa qabaa jeeni je. yaa ergamaa rabbii duuba kana yoon ifi dalage jannatani seenaa jennaan maal je ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaami maa min khaslatin min haadhihi alkhisaali illaa akhadat biyadihi hattaa tudkhilahu aljanna. haalli tun wannummaan as dubbanne hundinuu harka isaa qabdee jannata isa neexxu malee hin taane je ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaami. obboleeyyan kiyya warra akkasitti toltuu hojjete toltuun isaanii qabdee jannata geessite rabbi nu haa godhu. yaa ikhwaani yaa obboleeyyan kiyya yaa ummata islaamaa sa walii yaaduun maali beeytu bar wannummaan nuti ummata biraa biratti caalleewu waa'ee namaa yaaduudhaatiini bar ummanni muhammad caalaa ta'uu ni beeytan moo hin beeytan. bar ummanni muhammad wannummaan caalaa ta'eenuu waa'ee walii yaaduu bu'aa walii buusuu kanaani rabbiin akkini jedhu kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi bar isin irra caaloo ummataa taatanii ijaa bar yaabo. abuu hurayraan osoo fassaruu kini je ee khayra nnaasi linnaas nama namaaf irra caalu taatanii jechuudha je. nabiin alayhi salaatu wassalaami diini jechummaanu
annasiha toltuma namaa yaaduudha jeje gaaf tokkommas odooniif nabii wajjiniin alayhi salaatu wassalaam sahaabaa yaa'uudha jiraniiti yeroo soommanaatiin imaltuu fagoodha yaa'uudha jiranii dadhabanii furan maaliif gaa akka shari'aadhaatti namni imaltuu gudeemuudha jiru yoon fi dadhabee furee guyyaa biraa qadaa kafaluu waan danda'uuf jecha warri gariin ammoo nuti hin furru jeniitiif soommana isaanii jabeeffatan yeroo furaan geesse isaan laafatanii ciciifnaan warri arraan tana fure kun ka'anii ummata kana khidmaa godhanii isaan kana tajaajilan yeroo kana nabiin alayhi salaatu wassalaam maal je dhahabal muftiruuna bil ajri dhahabal muftiruuna bil ajri je arra warra soommana hin qabneetu warra soommana bira sadarkaadhaan kute warra soommana hin qabneetu warra soommana har'a caale maaliif obboleeyyan isaaniif fayyadan kaa duuba obboleeyyan kiyya waa'een nama fayyaduu karaa hedduudhaan gaaf tokkommaas nabiin alayhi salaatu wassalaam sahaabaa isaatiin yaaboo karaarran taa'inaadhaa jeeni je karaarran tattaa'inaa yennaan maal jeniin yaa ergama rabbii karaa kanarrannis ni haasoyna wahiis ni bitanna karaa kana firraa yokkam yooni firnuu dhiiftee yennaan hay akkas taatu karaarra taa'aadha karaa moggaa jechuu beeki moggaa karaadhaa taa'aadha laakiin ammoo karaan haqa isinirraa qabaa haqa karaadhaa sun gaggeessaadhaa jeen hayni karaadhaa maali duuba yennaan hayni karaadhaa ija teessan namarraa qabachuudha hamtuu teessan namarraa qabachuudha salaamtaa nama isiniin jee jalaa deebisuudha namni karaarra taawwaa hedduudha harkaa toltuudhaan nama ajajjanii hamtuurraa nama dhoorkuudha nama rakkate rakkoosaa baasuudha nama karaa dhabellee karaa sun karaan kanaa miti karaa akkanaati jettanii nama karaa isin gaafatellee itti himuudha je saniif yaa obboleeyyan kiyya yooniif kan namaa toltu taateeti namaaf yaaddu taate rabbiin namoota namaa yaade hedduudha addunyaa tanarra agarsiise gaaf tokko jen mucaan tokko hiyyeessa abbaan qabu mucaan kun duuba waa takka mala dhabee ka'ee biyya sanii deemee odoo biyya biraa keessa deemu jiru akka ta'u dhabee fuudhee mucaan kun duuba beelaaf akka ta'u dhabee karaarra lafa dhehe jen yeroo kana namni tokko hedduullee waa ibaadaan qabu gama biraatiin illee diliidhaaf kana numa qaba kaayee fuudhee mucaa kanaaf rifatee qabee nyaachisee akka gaarii dhaggeedhiise duuba san duuba namni san rafe yeroo dharafe manaama arke jemee dhaggeeffadhu waan ajaa'ibaa addunyuma irrattuu rabbiin nama isaatee agarsiisa maleekaa ibidda jahannamii dhuftee gurbaa mucaa nyaachise san ka dilii isaatiif jecha fuutee kara jahannamiin deemtu namichaa rakkatee jiru mucaan kun karaarra dhaabbatee mee haa dabru anuma fuutanii dabarsitan malee isa kanan dabarsitanii akkam je achin maleekaan dhaabdee deebi'anii rabbi gaafatan yaa rabbi kana nama tokkootu ibidda jahannamiin geessinaa jennaan deema maal sinii godhee gaafadhaadhaa jeen deemanii gurbaa gaafatanii bar guyyaa tokko beelana baase nama na fayyadee isin ibidda geessitanii jeen duuba hogguusi rabbiin maal jeen inni ka makhluuqaatu makhluuqaaf akkasin rahmata godhe aniin khaaliqa akkamittiin rahmata isaan goonee miti haya mucaadhaa kannaa waliin deemaa jannata naqaadhaa jeeni jee duuba saniif obboleeyyan kiyya yooni fi ati toltuu daleeyde kan addunyaa irrattuu arkattu kana sadarkaan siidha yaa nama rabbiin qabeenyatti kannee qabeenya kana naa dalagatee fidatee malee rabbiin naa kannee yaadin yaa ka qabeenya isaatiin rahima firraa mure ka aanaa isaa firraa mure bakka kheyriidhaatiin hin dhaabbanne qabeenya kana dhiiroo maaliif rabbiin sikkanne waan sikkanneef mee dhaggeeffadhu nabiin alayhi salaatu wassalaam ikkani jiru inna lillaahi aqwaaman ikhtasahum binni'am rabbiin ummata hedduudha qaba ka qabeenya bashaqetti godhe لمنافع العباد بوا كان ما بوسنيف جتاجا لا ربين سيد وني خنيف سخيسا نما خنو دافي ربين كن يقرهم فيها ما بذلوها يوني فيها خرار ربي خيزا كنت قبين يسر ربين سيف ديسا فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم يوني فيها وان كانت أوركت سرافو دي ربين نما براتيف كناجا حديث بلا خيزة ما زكني جو ربين قبيان نمت خنجا وانا تخنتون سمكن نجا فإذا ملوا قافا مواتي هفت نقلها إلى غيرهم نما براتي في قيسا أجا دوبا يا بلي زغية يا بلي تيتيا وإنما يا دودا رتمي ونين جو سنمني خاتمان ساتولو فين فين مينو مجرا ربي خاتماتين ينوها تولجو مي حديث خيزة واي خاتمان نما تولجو راتكني جو نبينا عليه الصلاة والسلام يا رجي فنو صنائع المعروف تقي مسارع السوء جا يوني فئة تولتو هجت جا نمو ما في خياد تاته دو أكمليدا خاتمة بدو خاتمة همتو تنراسي تيسي خاتمة ستولجتي جا ور خاتمة تول ربي نوها قدو
obboleeyyan kiyya waa'ee wal fayyadaadha dhaamsa warra durii fi dhaamsa zabana boodaati warri duraatii fi warri boodaa wanni walii dhaamu kana gaaf tokko jen Khadirii fi Muusaa walitti dhufaniiti ogguunii fi adda bahuudhaa deeman Muusaa yaa Khadiroo mee dhaamsa tokko kan addunyaa akhiraa na fayyadu naa himi jennaan yaa Muusaa kun naffaacan walaa takun darraaraa nama namaaf yaadu ta'e nama nama yaadu hin tahin nama nama guddisuu fadhu ta'e namuma nama xiqqeessuu fadhu hin tahin ijeen ije kana haa walii dhaamnu obboleeyyan kiyya yoonii fi kana nama fayyaddu taate addunyuma tana irratti agarta mee waan ajaa'ibaa dhaggeeffadha gurbaa tokkoo fi intala takkaa gaaf tokko warra amantii qabu wal fuudhan jenduuba warra iimaanaas qabu yeroodha wal fuudhan kana keessatti laal mana isaaniitis hamma xiqqaa isaaniitti tolfataniituma huccuu isaaniitis bareeffataniituma qur'aana keessatti kini jedhu yaxsabuhumul jaahilu aghniyaa min atta'affufi nama hedduu jira je kana man kadhanne ka if tottolcheetuma deemu kan namni duree isaaf ta'u kan ammoo qabeenya guddaa akkasiin qabne akkasiitii jira je isaanis warra akkasiitii naman kadhatanii namarraa if qabaniituma xiqqoo qaban adda cabsatanii iimaana isaaniitiin wajji jiraatan duuba mee dhaggeeffadhu odooniif akkana jiranii ilmaan sadii wajjii dhalanii eega ilmaan sadii harkatan booda amreen rabbii isa fuute gaa yeroo kana waa takka isiidhaan dhiifne yoo namaatii kamiif ta'an tujjaara qabeenya guddaa kana bira dhiisee biraa deemeef ta'an duuba gartee gaa ilmaan kun irra beelooynaan ganda kana keessa waa kadhachuu sodaattee namaas waan dhisisiiftuu miree qonqoodha kaatee ilmaan siidhaa guurrattee bakka biraa dheeyte yeroo bakka biraa dheeyte gantee isiin beeyne bira dheeyteeti nama islaamaa tokkoon yaabbaleessa kiyya akkan abbaan mana kiyyaa amriin rabbii fuute ilmaan narra dhiise ijoollee hiyyeeyyiin guddisuudha jira firraa sadaqaa naa buusi jennaan waraqaa qabdaa akka dubbiin tun dhugaadhaa jeen bakka isii beeytu sun duraanuu dhokatteeti isiin sodaattee biraa deemtee waraqaa dheeytee fudhachuu wayitaatii fire waraqaa waan qabu firraa ilmaanuma kana beela naa baasi jennaan deem dubbiin tantee gurrarra nayyaatu jee jalaa didee jee duuba kuttee gaa nama tokko kan kaafiraa bira dheeyte namni kun duuba amantiin qabu fiddee guuniif itti himtu laakiin rahmata qaba garaa isaa keessa laafina rabbiin kaayee nyaachisee obaasee fuudhee mana tokko keessa kaayee isiif ilmaan siidhaa waliin ta'a duuba isaan lachuu ni rafan kunis achii rafe kunis achii rafe wal quban qaban kun ka islaamaa ka ari'e kun manaamaa wanni arge nabii wajjin alayhi salaatu wassalaam isaa deemuudha jiru kanatti jannata keessatti if arge duuba hogguma kana yaa nabii rabbii qallaa jedheera tokko agarra yaa nabii rabbii qallaan kun ka eenyuti jennaan qallaa dhiiseetuma boo ati maaltu as fidi waraqaa qabdaa ka jannata kanaan seente jeen waraqaan qabu jennaan bayi jee ari'e jechuudha hogguu kana yaa nabii rabbii maaliif hin baayennaan ati intala kanaa tajoollee hiyyeeyyii si fidde waraqaa qabdaa jetteen gaafanne deemi bayi jee jannatarraa baase jechuudha achii duuba kun dammaqe rifataa ta'e kun ammoo manaama biraa ka arkee jiraa beekiga ka eegguunii fi fiigeen baan tana intala tana odeeffatee itti dhaqu bakka isiin jirtutti intala tana naa kan intala islaamaati intalti tuni naatiitu tajaajilaa jennaan hin kannu jeen yaabbaleessoo sirraa hin bitadha maallaqa kun 10 jeen hin kannu kun 20 hin kannu kun 30 hin kannu hogguuniif inni kun 30 biratti kuchiise deem firraa wal jalaa garree deem deebii firraa jeen maal agarteennaan baranii fiifuu intala tanaa toleetiin eda rafee manaama tokko arkee jeen gurbaan kaafira manaamaani nabii keeysanii wal agarree alayhi salaatu wassalaami halaala akkana jannatan agarsiise laalati ka intala sunii fi ijoollee taamaa sanii tole silaa amantii siidhaa qabatte wajjin jannata san seentan jee qallaa tokko nagarsiise barjeen achiin dammaqee fiigaa bira dhaqe yaa obboleettii tiyya amantii teetiin qabadhaa manaama akkanaatiin harkadhee jee gaafannaan shahaadaa na qabsiifte amanee isiidhaa fuudhee firraa deemii jeen jee duuba kan addunyaa irratti namaaf godhu kana rabbiin akkana agarsiisu kana warra akkasitti obboleeyyan isaaniitii yaadee rabbiin isaan gammachiise rabbiin haa godhu obboleeyyan kiyya laal ammaas irra guddaan namaa wanni ammaan tana rakkoo ta'e hamma wal bira jiru waliif tola wal duubaa deemnaa wal nyaata eeganni du'e nama isaatiif hin tolu ammas rahima isaatiif hin tolu Aliyyi ibn Abi Taalib jaalalti dhugaadhaa wal jaalachuun dhugaa gaaf sadii beekamti je yeroon takka yeroodha inni si biraa kute naamusa isaa nama cabsu yoo nifi garte baleessoo dhiisi kaa namni kun si biran jiru jettee irraa dhorkita je yeroon lammee isaadhaa yeroodha inni du'e nama isaatiif ilmaan isaatiif rahima isaatiif tolta je tasadee isaadhaa yeroodha musiibaan itti buute rakkoon isa buute isa bira dhufteeti yaa baleessoo rabbi sabiri si haa kannu jettee yookaa isa gargaartee isa cinaa dhaabbattaa jee duuba tana wanni nurraa barbaachisu
kunoo tana fakkaatti jiruun hawaasummaa irraa fayyadamaa yaa ummata muslimaa yoo nuti dagannee kan fuudhu eenyuma firraa haa qeeballuu dantaan teenyuma firraa haa qeeballuu dantaan teenyuma